ija korratan hararge ilcha himma awi koy awi Taragaga yawi ayu asistante di jole kana lama muti na goda pamana haw namni morem fa oboleti dis brinya to akana jette to ta ate ballesa qabda oboleti ko namni oboleti ti bri hinya to mal jettet ayun hado shitti rushit brinya ti bri malis motinyati akana jettani to asdemtani acci demtani akana jettu yo ta ate ana masinitani ma inni mana kenya gali mana ke sanagal gafa sana gafa mana ke sangale amma makka nama dukkubsu amma makka boletti burrinya tani nargitu wa anta if mal jette hayuno boletti trushiti burrinya te jettani jette tayo ta ade ballesa qabda boletti ko asmara ta iti difa makabal ya wicho garuna kenye tokko garu tokko mulam fada sigari baate tidawal kamera sesa ta edu bata jira shini tidawal timalo na tidawal number inde koy daggefaddu mucayo kana ka daggefaddu koy daggefaddu dubba chanjra natti fakkata warra nama jala dubbatu moyti ko dabba mana mana ke exifad ani sera tiktok kana dum sirma yuna galanjuru debisi timmo profile jijjirra ne gaddanjuru malinjuru abban gadde yani profile jijjirra tani dan gaddani profile jijjirra chudi sani da fimmo wayin nama sana nama dukkubsu nisu isho boletti kanya gadde tati profile jijjirra tetta age fadama waye ko rasa woto tane nuti sagale tane mucayo kana duba mucayo barbanna kala so du birana tino desina kara kamini kanani re fascistana akko intaloromo to koti wali dirufne re fascist marame duba baye re fascist obiya gale so achi tawala mes akko oromo dirufana waye agenda waye t-shirt imbeto wichon dubachu dandis nama birada sete lalisa aggeeffadhu sittimtetti masarat haa dubbattu dhiisaa jennaan ijoollee warra mucaa jimmaattis bilbileen jira mana seeraadhaan ajette natti bu'aa jirti mucaan arsiilee akkuma kanaan jedheeni sinitti mee amaanillee amaana deemee tan shultaa tarka kennadha jedhe hin kennatin kan jedhe anadha sinin dubbatteetta dhugaadha dubbatte dabalatammoo maaliif owwitee jettan yoo ina sitti meera yoo isaan deeman kennan aqaniitu hin galu biyyatti bu'aan qabu jedhe garuu ati yeroo namni fee dubbatu akkana jettu anoon beekuu jetta bai anoon beeku maaf jetta sitti himeen jira simbarre ani ko simbarre anoon beeku nabarurraa maal fuutu simbarre garuu akkati dubbatte bareera ko oi eenyummaa korra maal fuutu sinitti meemite dhugaa jiru eenyummaa kiyyarra maal taqama bakka obboleetti ishee ta'ee ta'uu dhabaadhe maallaqa nyaadhoni maallaqa yoon barbaadde hojjetachaa jira anama maallaqa nyaatte jedheera hanjede warra sana miti maaliif iyyuu ayyuun akkana jettanit hirir jettan dhugaa jirtu sinitti meen jira ibu cayyoon jimmaa ayyu akka asirratti ko anin nargine garuu ijoolleen komentii ilaalaa turan soba ayyuun kun eenyumadha silas komentii miti jechumaan asirra taa'anii dhimma dhugaa ishee hin baasanii dabarsanii waliin laatanii waa'ee gandummaa keessa nurraa ba'a yoo dhuguma sagalee taatuuf sagalee ta'aafi kuni jimmaa kuni wallaggas nuun hin jedhina nu hin barbaan obbolaa meeqan qaban jimmatti kan heerumee jiru dhugaa jimmiin yoomiif hin madhaabata bakka duutee miti dhugaa ishee yoo barbaaddani dhugaadhaan dubbadha ufuma jimmi akkana wallagga kanallee nuun hin jedhina bakka ana sirra dhufuun barbaadu masaratan sheernatti godhe na waame dubbee makaanatti fide lammatumayyuu anatti guruuppii abbaan barbaade irra taa'e sheernatti hin godhina dantaa guruuppii keessanis hin qabu bayee dubbachuuf illee dantaa hin qabu ani waaqayyo irree fashee dhugaa ishee haa baasu mubaaraka mana mubaaraka hin gadi seenee dubbadheera yeroo baay'ee inni wallaggaaf hin dubbatu kaa jettu namni tokko dhugaa jirtuuf dubbate dhiise dirqamni hin jiru bakka fedhii namaati kunaan sagalee ta'u namni fedhiidha malee dirqama miti bakka fedhiisa hojjeta jaallataa hojjetu jibbe muhaa dhiisu diddiirama dubbii hedduu asirratti dhaga'aa ture waa baay'ee sobadha dhugaa dubbachuuf waa baay'ee soba dubbachaa ooltan dhugaaf dubbadha ila dhaggeeffadhaas gubbaarratti mucayyoon kun obboleetti keenya tiruu keenya haadhoo keenya jalqabaan gadhumaatti maalummaa ishee hin beekna ijoolleen baay'een faa maal jettu shaadaa qabsiisee fuudhee ijoolleen baay'een faa maal jettu dura musliima hin turre ijoolleen baay'een faa ani waan kana mana lama saditti dubbadheera shakkii qabna haadhoo keenya dhabnee nama lama dhabnee sa'aatii kanatti shakkii qabna garuu
nama kamittuu kutaa kamittuu quba qabaan jiru nuti. Dhugaadha hiyyitee hin baati. Rizaaltii mana yaalaa heegaa jirra. Rizaaltii mana yaalaa bahee gaafa dhugaan keenya nu bahe eenyumtuu gaafa sana walirraa hin deebine. Miidiyaanis haa ta'u kallattiinis alkallattii. Bakka bu'a malee kutaa sana guutuu bakka hin bu'u. Fakkeenyaaf ani kutaa tokko bakka bu'ee sababa kiyyaa kutaa Wallaggaa guutuun hin raffamu. Ani anadha ani urjii anatu bakka bu'aa waan keessatti asirrattis akka heeraattis akka hormummaattis anatu itti gaafatama malee. Sirriidha dhugaa kiyya. Namni yaani kutaan guutuun kutaa sun guutuun. Jimma akkas godhee jimmi Wallaggaa. Sagaleen kini jira. Ani siin daawwallee amaan dhugaa jirtu mi'a dhagaan mucayyoon jimma naa daawwalaa jirti. Waraan abbaan jechuun malee Hayyuu. yoo kuban qabu wallahi. Hamaan nuuf galchi hayyuu. Hamaan callise hayyuu. Mucayyoon jimmaa naa bilbiltee mucayyoon sinaa bilbiltee mucayyoon gondorii naa bilbiltee mucayyoon shawaa naa bilbiltee asuma irratti dhaabe abbaan barbaade sifaa bilbiluu si bilbila kiti karaa keessaa waliin haasa'e. Kanaaf midhaan kanaaf hin jedhe miti amma kanaaf jedhatu taane kanaaf miti seera jala nuufaa ooltu warra jedhuuf haa qabsiisu warra jedhuuf haa dhagaanidha haa qabsiisu maaliif wajjin nyaatee dhugaa jedhan itti himeera kun daawwalaa jirtu qabsiisii jedheera warra nuufaa qabsiisu seera nuu jala nuufaa oolchu warra jedhaniif haa qabamtu seera jala haa ooltu jedhanii ani amma namni anaan waan fedhe yoon inaan jedhe hin dallanu maaliif isin warri aliyaa ajjeessanuuf yoon maal jedhe hin dallanu maaliif amma anaan amma namni maal jedha meediyaa irraa nagaa malee tokko yoo namni sharnatti wal malee maaliif wallahi urjii kana gaafadhaa guyyaatti meeqa kan dawwaluuf gara maatiidha ayyuu kana gaafadhaa achi subii kaan achi saafranaan jorma dawwaluudhaaf yookaan ijoollee kaan immoo adara gariin haayidaa mubaareeka kana dhibbu haala kamiin galti haaliin arguudhaaf maraata akkuma haala keenya argu anama umurii waggaa shaniiti akkuma sana jechuudha haati siillee akkuma sana arguu waan barbaadanudhaafi anasitti amma nasaa qabbaramti naan jiranii warri kaan nasaan qabbaramti maatiin illee warri kiristaanaa laa kiristaana yoo ta'an itti galan yoo barbaadan batas kana gaasinas amantaatiitiin duute miti yeroo rabbiin bira deemera wallaahi dhugaa jiru akkuma nan jiraanii maaliif haati jechuudha akkuma haadha kiyyaa miti arganii xiqqoo irraa caan kanaaf jennan kaara jechuu malee tuktuuk irra seenee mucaa inni kayyamanii fayyajjeessee badeegee jedhan inni kan uumaan faagale jedhan namni keessan namni waan barbaade naana jedhu saa kana keessa dallanu hojii isaa argata kan jedhu kan waan barbaadeen hojii isaa argatu an sa'aatii ati yeroo sana qabu inni kan eebbisaanii kan hojii bolchaa dabalu malee tuktuuk sa'aatiin isteenuu yoo qabu kanaaf jennaanis warri haalee adda yoo irra dallanu ni jiran barbaadu baay'ee keessaa hin dallanne. Amma hundumti keessan kanas irra jirtanii ani hedduu isinitti aareen jira ifa manaaf godha an deemuun barbaada lammata illee dhufu sa'aatii kana keessa nama hojjechuun barbaachisu. Tuma mataa kee dandeeramas ol nagashisiif masara kan na fideen arrabsiise. Ani soroobduu birra ayyu na dhageessa sa'aatii ati wati alii si taasise warra famuti maal taate hin dallanne nama maal mara deemanii Siyaasiree kunoo dubbatame miti dhaqaageeffattee miti hamma gaafa haddi miti hamma gaafa waan hin boofti. haqa ishee miti tolli meedhee hafee arrabsamu mirga hin qabuun maallaqaaf hin bitamu ammatuma ta'e isaan nama biraa dhalanii bakka naariin ayyu. anamma isinitti ni maara miti bakka hojiitiin ka'ee deeme jechuutiin jira miti jecha yeroo kana keessatti dallanamuu qabu maaliif amma jechuun isiin bakka ta'u keessatti dhugaan si banam namni waan kanaaf anima Wayye. baga dubbatte jedhati dhugaatuma ta'e nama biraa itti dubbatte malee waa biraa miti jedhicha homaa rakkoo tokko hin qabu. Ishiin huccuu dhabamte isaan arrafamaniidha koo isin jammar akka isin fuunee matarra kun keenyu barsin ragganna yoo ta'u baates maaliif nuti dhugaa mucayyoo intala Oromoo barbaanne bar Oromoo yoomiyyuu dhugaa walii dhoostu malee dhugaa walii Wotuma seeyyuu waan ta'e kun kuni aarsuun qabu wotuma ta'e waan baay'ee sagalee taanaan ganaadha jechuudha foolon adeemsati keessa namni foolon adeemsi jechuudha kanaan achi isa sin sobdanii irra qaqabdan irra hin qabnu jechuudha irra hin qabnu dhugaa ishin nu gubaa jechuudha dhugaa mucayyoo kanaaf na gube yookiin biyya koo yookiin ganda koo taatee miti intala Oromoo ta'uu baatteeyyuu otoo diina koo taateeyyuu dhugaa ishiitun nama raacha jechuudha kanaaf isin walitti qabamtanii achi teessanii
Dhugaashii dhossuullee shiran dalagina yoomiyyuu taana kanu sodaa keessan hin qabdu hawwichoon ishii kanaafi nuti immoo kana caala boru sagalee ta'i mana kee banii kana caala shargoonee Oromoon dhufe dhugaa mucayyoo isaa barbaaddate reeffa isaa soo ta'e biyya galfachuu qaba Oromoon. Kanaanatti abbaa mana isaati akkasii harkarra qaba haadha shimmaa mucayyoo kana maaf hin taane jechuudha. Akka seeraattis akka yeraattis warra mana sana keessa turan wajjin nama 4 taate 3 taate hundi kee walitti qabamte qoratamta malee waan mucayyoon tokkitti bichaan qoratamtu sinitti fakkaatin. Okay? Kanaaf isa kana yoo goonummoo akka Oromootti gurgurni walitti dhufnee sagalee taanee share goonee viidiyoo hojjennee akkuma ammatti jettee haa ta'uu bakka rakkoon qabu warri gargaarsa ta'ee akka rizaaltichi ba'ummoo akkaawwantiin biyyaa bahee jiranii isarratti gargaarsi hin ta'a rakkoon qabu isarratti immoo hin barama hundisaayyuu. Aywa kanaaf isa kana kan goonummoo mucayyoos maatiishis nu barbaada. Ijoollee Wallaggaas dhiira barbaada jechuudha. Akka kandaatti deemte dubbiin. Barbaada ijoollee Wallaggaa dhiiraa warra achi keessattu warra barbaada jedhati jiru ijoolleen baay'inaan beeka. Kana fidii jechuudha. Fidii nu gurmeessis ijoollee Wallaggaa jechuudha. Maaliif Oromoo yoomiyyuu gandaan qaata wal qoodde Oromootaan shira keessan immoo sinirra dhaabbadhee dubbadhaa jechuudha. Okay? Wanti sin ajjeeftanii akkas taatettanii walitti hidhattanii har'a firan qabdattanii dhugaa mucayyoo dhoksitanii reeffa galchuudhaaf ariifattanii jiru jechuudha. Okay? Na dhagaa jirta ilaame namni kamiyyuu namni haqa oksu tokkollee hin jiru hundumti keessan dhiifata manaa godhaati amma gaafa isaatti mana yaalaa dhugaa walii dhufamaa jirtu Oromoo shira akka qabdu beektu ati. Ikin beektu shira qabaataniyyuu hawwi shara yoo qabaatanii garuu hammasitti bichaa obsiishi hammasitti hundeessaniyyuu hammasitti bichaa obsan amma rizaatti fidi ijoollee gurmeessa ijoollee dhiiraa ijoollee qaamaa qabdu Saudi keessa fidi jechuudha ijoollee jabdu ijoollee eessaati immoo ijoollee Wallaggaa fidi ijoollee dhalattu naannoo ishee. Aywa akkasi. Ndee nuti Oromoo maalitti qabnattanii dhuftee ana tarrafamaa jettee asirraa sagalee ofii taatee jechuudha. Abbaan fee yoo saatii kan naarrabsi natti dhaga'amu maaliif ishiin duutee yoo hin baddee jechuudha sababa ishiin arrafamoo ta'e naarrabsa rakkoon qabu. Okay? Kanaan achi ani obboleetti ishiiti jette. Maaf wajjin hin dhalanne? Haqa mucayyoo kanaa akka Oromootti hoo baasne malee namni baasuuf hin jiru. Kana hubadhu ati obboleessa koo. Borus fidii mana banii viidiyoo sirra deebi'ee mana yeroo hundumaa nama viidiyoo nan hojjedha mana nan bana rakkoo yoo nama naannoo ijoollee Wallaggaa beektee immoo Saudii keessaa warra iqaamaa qabdu nuuf fidi jechuudha. Isaa wajjin walitti buusee waan goonu goona. Ani Dubaay kana keessarra caalaan beeka malee chikee abadaan beeku garuu nan gaggaafadha ijoollee. Aywa. Kanaan akka sashin sobdee asirra wajjin nyaannee dhuguneerra akkas taaneerra jedhanii haasaa akkasii. Waan akkasiin hojjetu waan akkasiin dubbatamu. Nyaata dhufte mana tokko keessa raatte hin gaafatamta warri wajjin turte guyyaa sana. Abbaa manaa kaasee amma warra wajjin ture. Kana kan goonu immoo yoo dhufnee akka Oromootti dhufnee walitti dhufnee mana banne viidiyoo hojjenne irratti dalagnee ijoollee finnee jechuudha. Ijoollee dhiiraa barbaannee finnee nama bakka waan kana hunda nu raawwatu jechuudha. Malee kana hawwichu atillee wanti itti sheerii godhe okay? Ayyee qoy ijoolleen barbaada rakkoon qabuuti fooloon adeemsi waan hundaafu. Kanaan achis ani fooloo si deebiseera ani kaatu fooloon adeemsi ishii sooranitti immoo sheerii nan godha qolla koosasa soortuurraa fudhadha deemi. Deemi ijoollees barbaadaati keessaan ijoolleetti mindee abbaan. Ayyee bakka ishii anis hojiin qaba isaati bareeraan asirra ture dhugaa rabbi kanaafiyyuu. Adde Mubaarakiin jechuudha. Maal naan jedha dheengaddaa fi kaleessa jechuudha. Amman kaleessa laalee garaa kutadheen bahe maal naan jedha dheengadda reeffa yoo nan galcha ta'e reeffa 5tu jira naan jedha. Reeffa 5tu jira dabareedhaan nan galcha malee achii filee asii filee bakka na dhaggeeffachuudhaaf iyyuu fedhiin qabu isinii galee bakka na dhaggeeffachuudhaaf iyyuu fedhii tokko qabu garuu keessaan immoo seenee maal naan jedha naa ergi naan jedhee naa barreessee bahe. Suura shinaa ergede garuu immoo irra deebi'ee ilaaluudhaaf fedhii qabu. Bakka waan nan godhu gaafa nabe abdii gaafan kutadhu nan gaafadhe nama gara biyyaa nu galchu jechuudha ijoollee kee keessaan gaafannaan nama ta'e biiroo keessaa yookaan immoo imbaasii keessaa kan hojjetu arganii dhufanii natti himani. Gaafa natti himani maal naan jedhe namtichi
namni otoo wikilinaa fudhatee laaligaa nuyi amma kana mubaarakiin otoo eegnuuti amma yoo otoo ishiin biyyan galii reef ishee achitti nu jala awwaalamuu danda'a isinii galee mootummaan dhowwachuu danda'a jechuudha. Otoo mubaarakiin eegnuu jechuudha. Guyyaa 15 ol ta'ee jennaan mootummaan hin kennu reef ishee hin badaa. Waraqata dafaa biyyarraa fixaatii gara kiyyatti fidaa. Ani immoo bakka bu'eetan dhaqee isin ilaaleetan isin yoo nama guyyaa 15 kana gidduutti naqu ta'e reef argachuu dandeessani. Guyyaa 15 kanatti immoo dhaqee waan jiru sirreessee ka'een immoo hagasitti birrii waa tokko walitti qabattanii immoo biyya galfattu. Erga namni kilinnaa isinitti laattan bakka bu'ee booda reef ji'a isinii taa'uu danda'a. Isa achitti garuu guyyaa 15 kana keessatti namni hin naqu taanaan reeffiin owwaalamaachumatti jedhe. Argitanii amma too jechuudha kana dhaqnee wanta kana dhageenyee zimminni mubaarak qofa eegnee irra ta'e amma reef ishee si'ootoo amma maalirra jirtu? Amma sagan mubaarakitti deebina maalirra jirtu ammasii? Amma waan nuyi irra jirru jechuudha waraqanni jechuudha deemaa jennee galgalatti bilbilee nuyis dubbii kana kan dhageenye galgala waan ta'eef qabalatti barreessistanii achi booda wucci guddaatti isinii barreessaa jechaadha Sauditti. Amma gara Finfinnee fidanii jiranii sii galee achi aanaarra godinarra xumuranii natti fakkaata. Innaa waraqanni jechuudha amma dhimma isaa bornuun ga'u natti fakkaata. Wanti jiru kanadha. Akka maaliif boruun ga'u? Maaliif boriin ga'u? Borii isiniin xumuramu biyya? Borii biyya xumurame bari jarri keenya gara Finfinneetti ol dhufanii natti fakkaata har'a jechuudha. Maaliif gara Wallaggaa kana immoo yoo hin beekta ta'e haalli niitoorkii illee hin beekta. Akka hin beeka. Akka argachuu hin dandeessu. Maatiin keenya immoo kan jiran baadiyyaa keessa sii galee innaa qaxxata masiitu bilbilee itti mayyuu jechuudha wal argachuun baay'ee ulfaata. Eshi achi qabalee irraa barreessanii gara Finfinneetti fidaniiru? Gara Finfinneetti har'a fidannatti fakkaata. Finfinnee jiru har'a dhufanii. Finfinnee jiru har'a dhufanii wucci guddaa geessaniiru? Wucci guddaa egaa har'a galgala naan ga'u naani maal akka godhan jechuudha. Dhufuu isaanii nan beeka ganama achi ba'an nageen jira. Eenyudha kan fidee haadha keemmoo abbee keemmoo eenyudha kan fidee dhufe waraqaa xalayaa sana? Kan waraqaa kana fidee dhufe mucayyoo ishee duute kana abbaa warra obboleettii ishee fi obboleessa abbaa kiyyaa wasiila kiyya tokko jechuudha. Isaantu fidee dhufe jechaadha. Rabbii Finfinnee jiru jechaadha. Rakkinni tokko hin jiru si galee? Hin gargaarsisnaa akka maaliif biyya kanaati namooti gaafa du'anii nama meeqadha kan ijoolleen keenya gargaarsisan si galee nama tokko nama lama miti. Oromoon nama baay'ee qaba saba baay'ee qaba si galee garuu walitti himu koo wal qabaachuu dhiisuu keenyadha. Kanaaf lakkoofsa isaanii nuu kenni wucci guddaayin already ofiima isaanii kan isaan mallatteessanii harka isaaniitiin kan isaanii Saudiitti ergan jecha imbaasiitti ergu malee waan namni isinii godhu tokkoyyuu hin jiru waan nama dhibochaadha. Namni yoo nama jalaa du'e qabalee sana yookiin waradaa sanatu intalli keenya abaloo baluu jedhamtu paaspoortii lakkoofsi paaspoortii ishee kana kan ta'e bara kana dhattee achitti nu jalaa boqotte kan jedhu barreessu wucci guddaa itti qabaleen barreessa jechaadha. Qabaleen wucci guddaa itti barreessa. Wucci guddaan immoo barreesse imbaasii Dubaay taanaan Dubaay Saudii taanaan Saudii iddoo barbaachisaa ta'etti wucci guddaa ergaa jechaadha. Kanarraan kanaaf immoo baasiin barbaachisoo jira achitti kaffallee mucattiin kun kaffalamee fi kan isheen reef ittiin gashan galiin birriin barbaachisaa yoo birriin barbaachisoo birrii meeqa barbaachisa? Hin buusna sooyyee konni rakkinni jiru amma ishee sakanaan ergaa deebisii galee. Eewra boleessa ishee. Merci. Urjii ati maaballe barreessita. Inni amma dhufe kuni embaasii keessa kan inni hojjetu kan Saudii gaafate jechuudha. Acha kanaaf kenne gaggeessachuu. Eeshi. Birrii 14,000 jechuudha. Birrii Saudii birrii 14,000 nu gaafate. Akka maatii shallaqni maallaqa ol keera waan ta'eef yoo birriin Saudii 40 fa'aa galee ganaan gara birrii meeqa jechaadha? Birriin Saudii hin beeku. Birrii meeqa jechaadha? Beeku gaama wal keera waan ta'eef tarii 40 Riyaala ammachiiti 37dha.
Ishi birrii meeqa caala? Birrii biyya sana birrii 10,000 kan isaan gaafatanii Birrii 10,000 taanaan nuun buusnee walitti buusnee reefu poliitii keenya gashinee barreessisnee hin gashannu anchi nuun. Ingashina በእውነት Kiristoosin. አዱሙ ማለ ingashina ijoolleen እኮ ሰበብ ነገኘት ማለት fakkaadii kawanaa godhame maal jedhame beektaa imbaasii namachi imbaasii sana keessaa imbaasii dammam keessaa hojjetutti haaseen ture beekte Ishi. mannaan jettee reeffi guyyaa Addisabaa yoo har'a galgala kana barreessuu hin danda'an feetu barbareessanii fixanii booftaan erguu danda'u kan Addisabaa galu jechuudha. Inni kan Finfinnee guyyaa tokkotti dhufa maaliifi mucaa dhiyoo kana mucaa tokko mucaa akka maatiitti nutti sittu mucaa shawaadha. Guyyaa tokkotti dhaqanii barreeffamee dhufee asiitii Finfinnee reeffi ishee gaggeessame jechaadha. Isaan atattamaanidha warri wuci guddaa. Iddasii booddee maaltu barbaachisa? Steeppiin lammaffaamu birrii barbaachisa tana birrii hin buusna walitti. Iddasiiti booddee garuu ijoollittiin kan ammoo akkam akka goone immoo irratti haasa'u dirqamadha jechaadha si galee. Maaliifi namni du'a lama du'uun qabnu nu har'a aanaaf isii wal gargaarree kan nama tokko mini kan nama meeqa gargaaree galchuu dandeenya har'a. Garuu akka nama fira hin qabne akka nama waa tokko hin qabneetti callistanii taa'uu hin qabdanii. Kanarraan kanaaf immoo haaqi mucaa kanaa du'a ishee caala haaqi ishee dhokachuun hin qabu jedhan. Bakka. Isa waa'ee haqa ishee rivaaltii mana yaalaa boodatti deebina amma reeffi ishee akka nu qoratamudha kan barbaachise beekte isa booda achi akkaan akka namaatii isaa fi waaqayyo biraatii kan ta'e nuti amma dhugaa dubbachuuf kana jennee dubbachuu hin dandeenye. Kan qorannoo mana yaalaarra kan ba'e booda waa'ee ijoollee sanatti hundi isaaniiyyuu jiru ijoolleen gaafa sana bira jiran garuu qorannoo mana yaalaa boodadha kan waa'ee ijoollee sanatti deebi'u. No, it's okay. Qorannoo mana yaalaa lafa ka'a. Haasaa kana eessaa fiddanisi? Isaantu sinitti meemini haasaan kun eessaa ba'e kana dura tokko jedhechaadha. Masi. Tokko jedhee ani biyyatti kan ani du'a ishee biyyarraan dhagee guyyaa gaafa sana silkinnaa bilbilamaa ture hin agarre hojiirran ture galgala biyyatti daawwalee obboleessi kiyya hin duute jedhee natti hime achiiti lakkoofsa abbaa manaa ishee na ergaan jedhee narraa kaasuu billi namichaa hojjechaan turre halkan sana jechuudha. Ganamasaa yeroon tokko irra seenu mana Mubaarak keessatti dubbachaa jiru. Akkamitti duute jennaan ani bira hin jiru jedhe abbaa manaa ishee. Ani bira hin jiru yeroo nani dhufe duuteetti. Kan irratti bilbilee itti dubbate immoo intaluma ishee goddanyaa ishee sanadha. Kan duuteetti jedhe isatti itti waamee jechuudha. Yeroo inni isheen itti waamte yeroo inni dhufe sana lubbuun keessaa beera isheen maal gooti inni waan lubbuun keessaa baanaan bira taa'aa turte jedhan ijoollee warri bira jiran hundi isaaniiyyuu laphee ishee gadi qabdee irra taa'aa turte. Oomachi immoo afaanii fi funyaaniin baa jedhe. Maal shirra keessa? Laphee ishee gadi qabdee laphee ishee akkatti laphee ishee gadi qabdee taa'aa turte. Isheen hin kufaati. Hamma lubbuun keessaa bahutti bira turte gaafa lubbuun keessaa bahu biraa baatee deemtee jedhe. Ijoolleen jechuudha. Gaafa sana taa'ee dhaggeeffataan ture waa tokko hin dubbanne dhaggeeffataa ture. Laphee ishee gadi qabdee yeroo isheen kufaatu mataasaa waan ni goote bishaan illee hin laannee fi laphee ishee gadi qabdee bira taa'aa turte. Gaafa lubbuun keessaa bahee ijoolleen iyyan immoo abaayaa ishee uffattee baatee baddee. Kan baatee baddeerra immoo guyyaa sana guutuu silkii ishee cufatte. Kanam silkii ishee cufattee baatee oolte sana immoo yeroo Mubaarak maaf silkii ishee cufatte jedhee waa'ee silkii maaliif akka cufatte hin deebisne. Maaliif akka baatee deemte mataasallee hin deebisne. Intalli sun jechuudha. Garuu abbaa manaa ishee yeroo inni dhufe sana lubbuun keessaa beera. Yeroo abbaa manaa ishee dhufe lubbuun keessaa beera. Inni poolisiitti bilbilee poolisiitti kenne. Jalaa dhokateen yeroo sana poolisoota jalaa jechuudha. Buleessaa immoo abbaa manaa ishee deemee harkaan kenna jennaan harka hin kenniini. Yoo harka kennite ati ni hidhamte biyya galtaa garuu isheen achitti waa tokko isheen achitti baddi. Inni osoo sirriidha otoo naqee harka kennate jechuudha. Inni ni dhama hin gala biyyatti. Isheen garuu achumatti hafti. Ofii isaatiin garuu mucaan sun ofii isaatiin bilbilee maatiitti kan inni hime ofii isaatiin bilbilee duuteetti jedhee maatiitti kan hime abbaa manaa isheeti. Maatiin Gaaffiin qaba sirraati. Masi gaaffii tokkoon qaba sirraati. Abbaa manaa ishee idda isheen duuteeti bilbilteef taafi. Yoo bilbilteefoo maal gaafatteen maal si deebisa? Yeroon sawaaqatti bilbilu sawaaqan na jala yeroo na jala kaasu yeroo naqee sawaaqan sun naqee bira ga'u isheen ka'uun dandeessu ambulaansitti bilbilee ambulaansitti yeroo bilbilan immoo isheen lubbuun keessaa beera. Inni immoo ofii isaatiin daqiiqaa 30 irraa fagoon jira jedhe. Daqiiqaa 30 sana gidduutti lubbuun ishee keessaa ba'e jedhe.
Hammanni Sa'aatii meeqadha kan keekicha isaa nyaata sa'aatii meeqattidha? galgala keessa naannoo sa'aatii 12tti nyaatanii keekii. Ergasiis Sa'aatii meeqatti immoo duute? Sa'aatii 12tti kennamee fi iddasiiti immoo meeqattidha kan isheen duute? halkan keessa sa'aatii 12tti nyaatanii keekii. Ergasii deebisanis nyaata biraas nyaataniiru. Garuu kan isheen duute ganama keessa sa'aatii 12 fi sa'aatii 8 fi walakkaa akka Saudiitti jechuudha. Kan mucaan duute. Galga ijoollee isheen hirribni na qabuu dide jettee jedhan. Hirribni na qabuu dide jettee mana keessa deemaa turte. Maasamiira maaf raftu jennaan hirriban na qabuu dide jettee. Sa'aatii sanatti yeroo hirribni na qabuu dide jettu mucaa ishee goddanyaa ishee baasee bakkee keessa deemsisaa ture ol deebisee. Yeroo ol deebisaa ture intalli isheen shakkamte kun jechuudha. Ishee bukkee raftee jedhe. Bukkee ishee raftee tuman turiin immoo kaatee kufaatee. Yeroo nuti achi naanii ol kaanu gadi qabdee laphee ishee gadi qabdee irra taa'aa jirteetti. Jettee dubbattee jirti. Innis immoo akkasuma dhagee jedhee dubbate. Qoy al tokko. Irra taa'aa jirti moo bira taa'aa jirti dubbiin kuni? Bira teessee laphee ishee gadi qabdee bira taa'aa jirti isheen innaa sana. Bira teessee laphee ishee gadi qabdee bira taa'aa jirti. Iddasiiti booddee isheen hin baddee addasiiti booddeedha kan mana Mubaarak dhufteetti mucaan kun argamteetti achirratti. Ufteetti sagalee ishee waraabaniiru ijoolleen. Ufteetti suuraa isheellee kaasaniiru sagalee isheellee waraabaniiru Mubaarak bira dhuftee dubbatteetti. Abbaa manaa isheetiin addasiiti booddee wal duukaa haasa'aa jirtu amma gidduu kan kesi. Sammayyuu waliin haasaa turre naasifneerra abbaa manaa ishee ammayyuu hin jira. Maal jedhanno? Inni otoo isheen du'uun dura otoon ani du'eera ta'ee jedhee baay'ee aaraa jira. Darbee immoo nammayyuu harka poolisiitti kennachuu barbaada. Poolisiitti kennatee maal nu fayyadanuuf? Mucattii isheen sun eessa akka isaa dhaqee poolisiitti kenna? Dhaggeeffadhu. Mucattii isheen sun eessa? Kanaafi ammanni isinis lamaan keessaniyyuu dhaqa harka kennaa gaafa jiru lamaan isaaniyyuu harka hin kennine. Inni sun harka kennuu dhiisuusaa gaafa organan booddee haadha manaasaa yoo harka tokko gargaare jedhaman. Sira garuu akka ijoolleen asirraatti haasa'aa turanitti ijoolleen isa arganii waan haadhi manaa jalaa duuteeyyuu hin fakkaattu jedhu atoo akkamitti yaadda. Hin gaddine. Yeroo dhaggeeffadhu aanniyyee. Aaniin agarrees hin dhageenye. Anamma viidiyoo mucaa ishee kanaan arge. Isheen boossi argee baay'ee keessi koo na jeeqame. Mucaan tokkos viidiyoo hojjette jennaan argee gaaffii natti ta'ee gaafan qoradhu akkasidhaa jedhan. Mana Mubaarakitti illee hin agarrees nageenyisa. Haadha manaa garaatti baatu dhabe mitiitii jedhanoo atoo akkamitti yaadda wantoo kana gaafa haasoftuu maal keessaatti hubatta maaliif hubataa marqaa hubataa targaa jedhan gatii ta'ee fi miiraan duukaa haasoftu moo